Ashama harka fuunee akkam jirtu daawwattootii fi maatiiwwan Meelbaa HD. Har'a immoo akkuma beekamu viidiyoo ajaa'ibaa tokko qabadhee isin dhufneerra jechuudha. Viidiyoon keenya irraa kun immoo waa'ee appilikeeshinii baay'ee namatti tolu tokko isinitti agarsiisudha ta'a. Appilikeeshinii kana akkaataa isin itti argattanii buufattan irraa kaasee akkaataa itti fayyadama keessanii tokko tokkoon isinitti agarsiisa jechuudha. Haataan na hordofaa. Faayidaan isaa maali? Appilikeeshiniin kun kan isin gargaaruu fi fakkeenyaaf waan tokko gochuuf jettanii karoorfattanii irraanfachuu dandeessu. Akkasumas illee sa'aatii isaarra dabarsitanii argamuu dandeessu waan ta'eef appilikeeshinii kanatti gargaaramnaan garuu waan tokko irraanfachuunis sa'aatii dabarsuunis hin jiru jechuudha. Tole, akkamitti itti fufame? Akkamitti yoo naan jettan immoo waluma duukaa ilaalla jechuudha. Maal adda fi keessa seene kan? Appilikeeshinii kana akka bantaniin as bukkeetti taayilii isin filachi taayitilii isin jedha. Taayitilii viidiyoon gadhiisa jettanii fakkeenyaaf viidiyoo hojjetu yoo ta'e viidiyoon gadhiisa yuutuubii irratti jettu kana booddee kontentii yuutuubii jechuu dandeessu. Kana booddee erga akkas gootanii booddee piriyooritii isheettu kana miidiyaan gootu. Kana booddee as bukkeetti iskeejuul kan jedhu jira. Iskeejuulii sa'aatiitti viidiyoo aplood gochuu barbaaddan yoo waan karoorfattan tokko sa'aatiitti hojjechuu barbaaddan jechuudha. Kuni fakkeenyaaf ani har'umadha yoo ta'e fakkeenyaaf viidiyoo kana irraa sa'aatii tokkotti gadhiise yoo ta'e kan akkas godhee sa'aatii 9 godha jechuudha. Yookiin 12 daqiiqaa 50 akkasiin godha. Kana booddee kana jechuun 12:58 irratti viidiyoo yeroo itti gadhiisuu jalqabudha jechuudha. Kana booddee ripiit kan jedhu kun immoo torbanitti takkaamoo guyyaatti takkaamoo deelii guyyaatti akka inni sa'aatii kana kanatti gadhiisa yeroo hundaa viidiyoo yoo ta'e sa'aatii tokko mataa isheetti gadhiisa yoo ta'e yeroo hundumaa sa'aatii sanitti akka inni yaadachiisuu barbaade deeliin godhadhaa yookiin immoo select days guyyaa darbe fakkeenyaaf maandee fi maandii irra darbee Wednesday akkasitti irra daddarbee filadhee viidiyoo gadhiisee yoo ta'e akkas gochuu ni danda'a. Amma fakkeenyaaf waan sii godhe isin agarsiisa. Kana booddee si'eetti gootu as bukkeetti seet iskeejuul kan jettu jirti. As bukkee akkuma argitanii seet iskeejuul isheetti gootu. Kana booddee ammas as bukkeetti akkuma argitan seevd kan jettu jirti. Ishee seevd jettutti buutu persistent kan jedhu kun immoo piin gochuudha. Inni rakkina hin qabu jedhistanis. Kana booddee remind me isheettu kana akkuma argitan gajjallaa kanatti remind me jettee jirti. Kana booddee remind me gootu. Kana booddee keessaa baatu jechuudha. Appilikeeshiniin kun baay'ee appilikeeshinii ajaa'ibaa jechuudha. Waan tokko irraanfattan appilikeeshinii kanatti gargaaramnaani sa'aatii waan tokko sun guyyaa fattan jechuudha. Sa'aatii isaarra dabarsitan jechuudha. Appilikeeshinii kanatti fayyadamnaani. Akkuma argitan appilikeeshinii kana keessa galtanii istirii isaa keessa galtanii ilaaltanii akkuma argitanii seevdii keessa akkuma argitan notifiikeeshinii keessa maaltu jira? Viidiyoon gadhiisa sa'aatii akkasitti jedhee jira. Kana booddee asumatti nootifaayi kan jirti. Kana booddee kana iyyeessitu as keessatti waan isin agarsiisan darbe tokko seevdii keessa galuudhaani kan itti bu'uudhaan nootifaayi gootu. Nootifaayi iyyees gootu kana booddee akka barbaadan gochuu dandeessu jechuudha. Akkuma argitan asitti lamannaa dhufe jechuudha. Maal jechaa jira? Viidiyoon gadhiisa jedhee jira. Kana booddee itti buutanii sa'aatii isaa ilaaluu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf kana booddee viidiyoon gadhiisa jedheera. As bukkeetti notifiikeeshinii naaf fidee jira jechuudha. Sa'aatiin itti viidiyoo gadhiisu viidiyoon gadhiisa jedhee jira. Kana booddee akkasitti itti gargaaramuu dandeessu jechuudha. Appilikeeshinii kanatti gargaaramnaanii waan irraanfachuus ta'ee akkasitti gaafa silkii keessan fayyadamtanii notifiikeeshinii keessan gaafa isaa buutanii ilaaltan asii gadi buutanii ilaaltanii as bukkee akkuma argitanii viidiyoon gadhiisa si yaadachiisa jechuudha. Yoo irraanfattanii fakkeenyaaf iddoo ta'een deema yoo ta'an barreeffattan immoo si yaadachiisa jechuudha. Appilikeeshiniin kun baay'ee akkan isin gargaaru abdiin qaba. Viidiyoon keenya irraa akka isinitti tole abdii guutuu hin qaba jechuudha. Appilikeeshinii kana immoo argachuu barbaaddanii diskiripshinii akkasumas koomentii iddoo jalqabaa irraati argachuu dandeessu jechuudha. Viidiyoon keenya irraa kan fakkaata ture amma guyyaa itti aanutti nagaatti.